Ashamaa harka fuunee daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii hangafoota oduu dursuun oduu isin biraan geenya. Battee Urgeessaa wabii birrii 10,000 akka gadhiifamu manni murtii ajaje. Manni murtii idil addunyaa ajajoonni waraanaa olaanoo Raashiyaa akka to'atamaniif ajaja baase. Keeniyaatti xiyyaaronni walitti bu'uun lubbuu namoota 2 darbe. Amma bal'ina oduu har'aaf qabannetti ceena. Manni murtii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee qondaalli ABO obbo Battee Urgeessaa wabii birrii 100,100 ta'uun akka mana hidhaatii gadhiifaman murteesse. Qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kan tahan obbo Battee Urgeessaa gurraandhala 26/2024 gaazexeessaa lammii Faransaay waliin to'atamanii ture. Boodarra gaazexeessichi bilisa jedhamee gadhiifamuun gara biyya isaatti akka deebi'u godhame. Obbo Battee ammaan dura bittootessa 1 bara 2014 mana murtii kan dhihaatan yoo ta'u poolisiin guyyaa qorannoo dabalataa waan gaafateef gaafa roobii bittootessa 5/2024tti beellamamee ture. Dhimmi isaanii ilaalaa kan jiru magaalaa Finfinneetti mana murtii kutaa magaalaa Booleetti. Abukaatoo obbo Battee kan tahan obbo Boonaa Yaazoo poolisiin akkaataa jedheen waan qoratee qabatee mana murtiitti fi waan hin dhiyeessineef mirgi wabii itti gaafannee jedhu. Beellama darbe irratti poolisiin qorannoo moobaayilaan walaba ta'uun dhiheesse jechuun yeroo dabalataa kan gaafate haa ta'u malee poolisiin bu'aa sanas hin dhiheessine. Ragaa biroos walitti qabachaan jira jechuun yeroo dabalataa gaafatan. Nuti immoo gama keenyaan adeemsi qorannoo seeraa kan hin hordofnee fi adeemsi amma jiru yakka irratti barbaadaa jiraachuu kan agarsiisu waan ta'eef himatamaan kun nama hojii dhaabbata qaban maatii fi iddoon jireenya isaanii beekamu waan ta'eef yeroo kamuu dhihaachuu waan danda'aniif mirgi wabii kabajamee fi haa bahan jechuun falmine jedhan obbo Boonaan. Manni murtiis yaadota gama lamaaniin erga ilaaleen booda obbo Battee Urgeessaa wabii birrii 100,100 akka mana hidhaatti gadhiifaman murteesse jedhan. Hanga ammaatti yeroo 3 mana murtii kan dhihaatan obbo Batteen beellama 3 irrattuu ijoon himannaa isaanii haaraa fi kan jijjiiramu akka ta'es himan obbo Boonaan. Gaafa jalqabaa gaazexeessaa sana waliin qabamee icciitii biyyaa dabarsee kennuu kan jedhuun ture. Gaafa lammataa faannoo fi ABO shanee waliin ta'uun akkamitti Finfinnee jeeqna kan jedhutti jijjiirame. Booda immoo dhimma isaanii shanee qofaan wal qabsiisan. Kun adeemsa seeraa miti jedhan. Qondaalonni ABO akka Abdii Raggaasaa, Daawwitii Abdataa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran fa'a erga hidhamanii waggootan darbeera. Yeroo adda addaatti manni murtii bilisaan akka gadhiifaman ajajus poolisiin gadhiisuu diduun hidhaarraa akka turan abukaatoon isaanii BBCtti himaa turan. Gariin isaanii irratti ammayyuu osoo himanni hin banamin waggootaaf hidhamaa jiraachuunis himaniiru. Qondaalonni ABO irra caalaan isaanii erga manni muummee ministeera Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufanii waamicha isaaniif godhameen qabsoo nagaa geggeessuuf Eertiraa dabalatee biyyoota adda addaa irraa gara biyyaatti kanneen deebanidha. Oduu gama biraatiin immoo manni murtii yakka idil addunyaa ICC
sababii yakkaawwan waraanaa Yuukireen keessatti raawwatameeniiru jedhameen ajajoonni waraanaa Raashiyaa olaanoon akka to'atamaniif ajaja baase. Qondaaltota olaanoo Raashiyaa manni murtichaa maqaa eeruun ajaja hidhaa irratti baases Leetinaal Koloneel Sargee Kobilaash fi ajajaa humna galaanaa biyyattii Admiiraal Sokolov fa'idha. Waraana Yuukireeniin wal qabatee aanga'oota Raashiyaa irratti ajajni yoo bahu kun kan lammataati. Ajajni mana murtichaa jalqabaa kan bahe pirezidaantii Vilaadimiir Puutiin fi qondaaltota mirga daa'immanii biyyattii irratti ture. Haa ta'u malee Raashiyaan mana murtichaatiif beekamtii waan hin kennineef qondaaltonni kunneen mana murtiitti dhiyaachuun isaanii kan hojiirra oolu miti. Ajajni amma bahee waraanni isaan hoogganan haleellaa bu'uuraalee anniisaa Yuukireenii irratti raawwatameef itti gaafatamoodha. Sababii ta'uu isaaniitiif ragaa argateera manni murtichaa jedhan. Yakki ajajaa qondaaltota olaanoo kanneen raawwatameera jedhaman kunneenis kan onkololeessa bara darbe hanga onkololeessa bara kanaatti raawwataman ta'uu manni murtichaa kaaseera. Itti dabaluunis haleellichaan namoota nagaa fi qabeenya irra miidhaan ga'eera jechuun ajajoota waraanaa kanneen himate. Qondaaltonni lamaan kanneen tokko yakkaawwan namoomaan nagaan itti fayyadaman irratti xiyyeeffataniidha fi gaafatamoodha jechuun gochaawwan farra namoomaa fi namoomaa irratti yakkoonni akka raawwatamanii fi sababa ta'aniiru jedheera. Gaheessi umriin waggaa 58 Leetinaal Jeneraal Sargee Kobilaashii himannaan irratti dhiyaate wayita ajaja garee xiyyaarota fageenya dheeraa humni qilleensaa Raashiyaa ajajaa tureen yakka raawwatan ilaalchiseeti. Akkasumas qondaalli waraanaa umriin waggaa 61 Admiiraal Viktor Sokolov humna galaanaa Raashiyaa keessatti garee galaanaa gurraacha wayita hoogganaa turan yakka raawwatan ilaalchiseeti. Raashiyaan isaan dura waraana ishee Yuukireen keessatti argaman bu'uuraalee misoomaa namoonni nagaa ittiin fayyadaman irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachuu haalanii ture. Oduu xumuraatiin immoo magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti xiyyaarri shaakalaaf ooltu tokko xiyyaara imaltoota baatuutti bu'uun ifama. Magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti xiyyaarri shaakalaaf ooltu tokko xiyyaara imaltoota baatuutti bu'uun balali'iinsa xiyyaarichaa fi barataan isaa du'an. Xiyyaarichi kan mana barumsaa leenjii balalii barsiisuu yoo ta'u paarkii biyyoolessaa Naayiroobii keessatti kufee lubbuu namoota lamaan kana galaafate. Erga balaa kanaatii xiyyaarri imaltoota Safarilink namoota 44 baatee ture buufata xiyyaaraa Walisaan Naayiroobiitti argamutti deebi'ee qubate. Xiyyaarichi imaltoota 39 fi hojjettoota xiyyaarichaa 5 qabatee balali'aa kan ture yoo ta'u balaa mudate kanaan namoonni keessa turan hundi isaanii irraa miidhaan ga'e akka hin jirre daandiin xiyyaarichaa beeksiseera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu har'aaf qabanne kanuma turtii gaarii qabaadhaa.